أنا سيدي بس سبب بي موراليو بابا تاني لما بابا بروزقي يوم موراليو أنا كذا شبون إنجرو تاكا يدمه سبب كاس سبب نجيا بربادو سبب نجيا إنجراتو يجورا ولو ما قلت سبب أمان تابو ومفرس هذا ولا جزء من أمني كان هذه سنور ولو ما قلت سبب نجيا بربادو يجوا سبب قبرو ما فعله سبب كان نجيا دلقتي جراتو بارك الله Keessa Nde. Mama bayadan ele mukati yana lembil chesit ufille gubatan bat. Ya boleh segi jamaah kubat Oromo sayo laha chala Oromo sayo laha Afanin berlezin media ke yakari sidiran jirabi. Chala Oromo sayo laha Media jirani jurata fi hundesan gare moraleo biya moraleo jetu sabab moraleo jetu Muhammad Bayani bi ana biada namota ganano Oromo nurabus Abbo ko yame yero to usus make chala otonya media yero to media dibar shode Mal wali wal mor mitayo Oromo bu ti wachna Mal wali mor mitayo Oromo bu barbano noti saba harawa umaji mormi barbanu ajjecha kesan barbanu Motumman morman kamne hunde famu yumor min barbachisa dabar isi morma ka Abbo me ko yero to kandu bada nuragata ko ime a'udzu billah baga baftan Abba unatto azabi doni tati tartiban edya kanama kitabe tesutti lutu sun injiru asakti ituma tabsi yosi ma dan ifama ina jollen morono jette bafatte demtu kana baga bafata aka fiyate koni motumman jarama amma bayani wala morolo ganabar koy ka bo koy ka ragata sabab ni isa sabab ni jolle wan kana tibafatani fi beetani oromoon kutaa kudha tokko obboleeyyanin haadha takka abbaa takka jedhaa turanii yoo biyya arabaa kana keessa deemtee quba hulkeettu irraa murtee laphee gubbaa holkeettuuf ijoolleen kana jibba carraaqataan baadiyyaa oomishee fi morono jedhanii baafatan baga baafatan jibbaa isin walii qabdanii fi isin tokkummaa hin qabdan waan gartee mi amantaa yeroo garii wal arabsitanii fi waan wal diqqeessitanii fi eegalee baga baafatan anillee moroodot isiniin itti dabalama koottana fida oromummaa keessayyuu baga baatan miqattirreef jiitu jettu sun jiitu mo'eennu jetti misira moo jiitu jettu sun yaani isin waan bareedaa dubbataa jirti eegalee ijoolleen jibbaa kanaaf baafatan malee oromummaa jibbaa miti ijoolleen waan maqaa kana baafatanii deemaniif oromummaa jibbanii bakka hin beektan arsii jedhanii wallagga jedhanii shawa jedhanii maaro jedhanii quba hudduu ol kaanii rakkataan kabbee gara gareeni gara beetti dalagatuun dhabee sababa kanaa qayyaratte ijoolleen maqaa kana jibba oromummaati miti akkamitti si wajjin oromoo himatan jechaa hin turre ani harargee miti ani arsii miti ani walloo miti ani jimmaa miti dhaa hin turre oromoon guutuun keessan akka jettanii haasawaa hin turre way jibba oromummaa qabdi waan ufii kenna wal godhaa jirruufi ka biyyaan baatu haa ta'u ka biyya keessattuu kun mootummaa deeggara kun waraana bilisummaa uummata oromoo ta'ee quba hudduu ol kaayaan jiranii mana irratti diigaan jiranii afaan oromoo takka dubbataa baga baafatan osoo dhugamaatti biyyi kun ka jiraattee itti galan taate wallaahi itti gala ka dhugamaan osoo biyyi kun jiraattu taate itti gala ijoolleen ka baasaniif ammoo qalbii motoon bar biyyan qabdu yoo arabi gaala raaree bakkee seentuun qabdu inna sila kana ta'ee fi ijoolleen illee qalbii fi mijatti sun dhugamaan miira keessa galte bakka ijoolleen waan kanatti qayyattee morono jette kanaaf dhugamatti wal wajjin badani das nama jedha walaakin ammoo ina alaabaan yoo dhugaa jiraatu kan takka argeen beeku mootummaan nuti seega arabaati bar gaala arabaati nee koy kaan media koy fitanda nuti akka dura moota garee moraaniyooti ammallee nama waa balleessin tu'in waan ta'eef waan barbaaddiyaa soo dindeessa mana keetitti garuu asitti nutti ayye yero to kanara rabba ko media fitanda ko media fitanda ko media to te sambasina abora kana ko fitanda ne ne mai ko da rabada
Dhaabadhu mee miidiyaa maal qabadhu raggataa jechuufi ifama miidiyaa guutuun keessanuu ifama. Walumaa galatti ijoolleen jibba oromummaa qabaataniiti miti. Osoo kan dhugaa itti galan taate isin himee jira itti galla isinii galee. Walaakin ammoo as deebitanii yoo dhugamatti alaabaan tun biyyooyii qabaattu taate oromummaa asitti ammoo xiqqeessuudha. Oromummaa mi'atti irratti isin mormitu suni oromummaa saba biraa nu kolfisiisuu keessatti suni dhugumatti oromummaa maqama oromootu dubbata ofii keessanii warri afaan hin beekne kun ofii keessanii wal jibbitee akkana wal goote jechuun dhugumatti oromummaa kenna salphisuudha. Isinii galee dhugumaan dhugatti oromummaan salphatte akkana keessa. Yoo kasanuu na ala tulla ale bakka tanatti lorka shodde oromummaa salphite oromummaan alaabaa dhuunfaa isaanii baafachuuf moraaliyoo saba moraaliyoo baafachuutu oromummaa salphisa. Oromummaa gochalaa warra amananii fi gogaa hudduu goggooyduu Laalla geeffadhu shoodde kasaba Oromoo xiqqeesse warra muka hudduu wal kaa'u warra osoo afaan tokko dubbatu wal Ayyana dhaggeeffadhu qabanne. Ka'ina dhaggeeffadhu Oromummaa muka hudduu ol keettu. Mena dhaggeeffadha ina yaadni kiyya galu. dhaggeeffadhu si shoodde waan ati dubbatte irratti deebii gaasii kenna lafe kiyya na dhaggeeffadhu. Na dhaggeeffadhu. Si hagalu kaadura si hagalu bar wantu mala. Na dhaggeeffadhu jechi kenna dhaggeeffadhu la. isin bilaa mana tasgabbeeyyi Mootummaa keessatti kagaalaa jalaa baasa mootummaa keessanii keemaa ijaara. Obboleessa kiyya Oromoo kun waa'ee tiisa tika gaalaatii miti kun ilaa raggataa dubbii gadhee naa ta'in tika gaalaa aram illee tiifatti ajamni ejino busar non busina guys non busina tura kada kemada ama yaada koy kale yaada shodi tinde basa ummata kana kamitti di ummata kana kamitti kana yomani naalatullahi alaikum naalani rabbi sini tabu kajirtani ilman gala wisha tokkofa yaada shodi sani tinde be shodi na mete maka oromummaa balleessuudha maka oromummaa balleessuun tokko muka gugaa hudduu wal dhibu lama washalaa walirraa muruu sadii akkamitti mee akkasiin sammuu hin qabne akkasiin furrii taatan bar maqaa oromummaa kana ila dhaggeeffadhu maqaa morokoo jettanii baafattanii deemtan kana maqaa morokoo jettanii baafattanii deemtan kana maqaa agarsiisan dhaggeeffadhaa abbaa dura yaadni keessa yaa galu caala. Yoo maqaa oromummaa kana jibba bar yoo afaan walaayitaa yuusu mala yoo baafatte maqaa ijoollee kuma huddii ol kaan arsii arargee jimma wallagga maaroo adii kuma huddii ol kaaniif nama jibbisiisa baga qayyaratan jedhee barsan alaabaan tun garuu alaabaa namaa taate ta biyya wayii taate taanaan salphinna oromoo hudduu warra seena amnya min jedhina dikaallan osoo abbaan alaabaan sadii dhufee argaman sadii jira wasa koota yoo alaabaa hin jirre taate ala wasala kaya si wajjin itti deemne alaabaa hin jirre yoo taate najisamaa Mootummaa Morokoo miidiyaa daandii akka huduuda Shimaaliyyaa irraa warra gaala wassalchi. Ila dhaggeeffadhu alaabaa qabni buleen kuni kiisa ruuzaa irraa dalagee micaan baadiyyaa. Garri yoonu kuni ka jidduu jiru kuni lafarraa biyyee walitti guuree jidduu kana veetaamin D galchi. Alaabaa tan addunyaa irratti nama gateen beeku hin jiru. Akkana yoo taate ishii kun xayyib isin wajjin itti galle ayyee itti galle kun waan itti galle Oromoo akkana wal godhu jedha itti galle akkana yoo taate garuu alaabaa namaa kan tane kan. Awoo chala mee hoggutakka waan takkaa dubbata laale. Mee dhombira hoggutakka laale ma ijoolleen yaada bareedaadhaan as dhufte mee hoggaa gabbunee laallu akkamitti hoggaa jettanii laalamma irra hedduun namaa wohuman taane tana fuudhee qalama dibee tottolchee baasa. No akkasii miti dubbiin. Ijoollee waan kana keessaa utaalteeti sibiila hudduu waltumuu fi kitliidhaan shaayii hudduu keessa wal dhaabbachuudhaa fi waan adda addaa kana jibbiteeti irraachi baate. Hoggaan maasta reesii turu irraachi baate wanni tuwoo lama. Beekadhaa amma fakkeenyaa fi waanuma xiqqaa namni haga tokko waan kana kaasee irra hedduun namaarra wanni ijaa jechuudha. Waan kana taateef lakkii nuti isinii kana ni morminaahi isin warra hudduu muka wal dhiibuu nuti imma birraachi baaneeti hammeenya keessan kanarraa waan biroo tolfannee jaan. Achirra dhuftee waan san sirreessuurra lakkii akkasumatti muka hudduu wal dhiibaa waliin jiraannaa bara namni itti waliin rifatuu dhiisa. Kana akka isaan ammachi baanii maal isa maqaan sammee reefuun waan barreessee maarree kiingi jeeti. Moroonoo kiingi jaanii mitiire.
dhiisi wanni hin jedhi amma waan kana taate carraa lama qabda raggata wanni ta'e gammayti carraa lama qabdaati yookaan sirrooytee joollee tana ifitti as deebisu taakka yookaan immoo kanumatti itti hoggaa buufne anuu miseensa isaanii ta'uudhaan shakkuudha jira akkamitti yoo kanaan jettu taate nuti taatee tana lafarratti agarra biyya Awustiraaliyaa nuti keessa jiraannu tana keessatti saba tokkootu jira sabni sun hoggaa bitanii bitan gaara galee alaabaa tolfatee abbaa biyya saniiti amma jiraachuudha jira wanni tun waan laayyoon laalamaatii miti maaliif yoo amma irreedduun namaa dhufeeti hanjamaa godhee maarree godhee wanni dhaaja lakki akkasii miti maaltu tanaan dhufe isin Oromoo wal miitanii isin Oromoon uummata kanaatiis hin jaan mee Jowaar Mohaammed jala dhaqaadhaati waa'ee qabsoo Oromoo keessatti geggeeffamaadhaa turte qurxummiin mataarraa gaca jooyti deemaa laalaa waan ati guddaa kiyyeetteetti salaataadhaa jala deemtu waan isaan wal godhaadhaa turan waan qabsoo san keessa taadhaa ture ijoolleen tana hundaa duchisiisee marfeeysee achi baasee Amaarattis hin gallu Soomalettis hin gallu jettee saba tokko gartee saba qulqulluu tokko baafattee fedhu tiisitee haa taatu fedhumaa laa taatu walaa warri biyya baranjii jirrus kun waan sabu mazraadha maa mazraa keessaa dhaabbachuu jira galgala malee nu bira akkasitti keessaa galee jechuudha miseensa ijoollee tanaa ta'uudhaafaniis qophii xumureetiin jira yoo isaan mukooddu ol kaa'uu baatan yoo isaan haqa namaa warra eegu taate yoo isaan gartee warra san kabalaaleeffatan taate bara gartee namni waliin rifanna kana keessatti isaan waliif rifannaa yoo kajaan taate achi bahanii ijoollee tanatti miseensa yeroo gabaabduu keessatti isaan miliyoanotaan akka horan abdiidhaan qaba inni lammee isaadhaaf fincila maal jettaniin waldaa qaxxaamura diimaa bara 1864 namicha Heenarii Duunaa jaamu tokkootu addunyaa tanarratti qopheesse bara laal qalbeeffadha bara 1864 lammii Switzerlaandi nama Heenarii Duunaa jaamuutiitu waldaa qaxxaamuraadhaa addunyaa tanarra gadhaabe hoggaa waldayni sun dhaabbatu dalayduu nama sadii qabaachaa ture arra dalayduu miliyoona 164 addunyaarra qaba fakkeenya ta'ee jechuudha kana waan hurragaa lafa jiru Ameerikaarraan tana bara 1975 Ameerikaan Days of Free du'a yookaan jireenya jechaa karaarra deemaadhaa turte Maatin Luuter Kingii fi Maalkoom nama jaamuutiitu guyyaa tokko jaan nuti Ameerikaa bilisoomtee addunyaa tana bulchitu ni arkinaa jaan manaamni isaanii sun dhugoomee fi jiraachuudha Oromoodha jennee waan dila takkaa wajjin waggaa 57 Oromoon obsite amma ijoolleen tun achi baate alaabaa dhiinirra dhufe namoo alaabaa tana qabatee Oromoo gurguraadhaa ture jublaan qabsaa'ota Oromoodhaa nyaachaadhaa ture alaabaa san jalatti jechuudha waan taateef nuti jibbaa alaabaadhaan qabnu laal ijoolleen walqixa handuraa maaltu jira alaabaa tana viitaamin D'dhaa jira viitaamin D'n hoggaa sirraa irrate ati kanuma kaatee fiidee obboleessuma kee ilma Arsii ilma Sikkoomandoo obboleessuma kee ilma Holloo obboleessuma kee ilma Harargeedhaa obboleessuma kee Kashawaadhaa qabdee obboleessuma kee Kasharangibeeti qabdee muka hudduudha dhiibde hir'ina viitaamin D'dhaatii sirraa qabaa dhaqaadhaa ijoollee tana bira akka Jowaar uummata kan marfeessu jirutti isinis marfee mukooddu wal dhiibuudha ijoollee tana bira fudhadhaadhaan isiniin jaa ani Awustiraaliyaa irraa miseensa keessani taate. Galatoomsaa kenna daqiiqaa takkanaaf isinaa kennaati. Jalqaba irratti waa'ee alaabaa ka dubbate shooddeen alaabaan kun biyya kamirrayyuu hin jirtu. Buleen gamaaf gamanaa nagaya gamaaf gamanaan zuuraan isii ka jiru kuni nagaya ibsa. Bifti daalachaa kan biyyarraa dalagame kaati argitu kuni ummanni kun carraaqatee bulaa dalagaa ofiitiin dayfa ofiitiin bulaa agarsiisa. Urjiin ati argitu tuni bakkalcha borii gartee kan itti deemu kana ifa jechuu agarsiisa. Nagaa barbaanna jechuudha. Zuuraan isii nagaa walii galatti. Gosaan waliin qoodu, gandaan waliin qoodnu, waan gartee duraan keessa turreessan jibbinee waan jirruuf nagaa barbaanna jenneetiin as baay'ee jechuudha wanni kun. Dhugaa dubbachuudhaaf. Yaanni tokko gaafa ka'u yaanni addunyaa tana guutuu bulchu nama tokko irraa burqa beekadhu. Waan har'a addunyaan guutuun itti fayyadamtu ibsaa kana namicha tokko dalage. Har'a addunyaa guutuu deemee wal gaheetiin hin jira. Wanni kun Oromoo salphiftanii alaabaa hintuu hin nuti alaabaan badduudha alaabaan Oromoo sun hin taane alaabaan Oromoo sun fokkattuudha hin jenne nuti achumatti dhiifne. Warra taheef achuma haa jiraatu. Nuti hoo jibbine saalfanne. Saba Amaaraa biratti maaliin borutiin nu arrabsanii maali jettaniimi saba Amaaraa kan nu arrabsiisaa jiru laal gaallaa akkatti wal fixxu laal akkatti harka walirraa murtu
laala akkatti miila qaama saalaa walirraa murtuu ka jedhee nutti kolfisiisaa jiru waan Oromoo afaan tokko dubbatu sani. Kuni sabni yoo waan kana maqaa dhawatee dhufee laal bakkiteen isin duuluu qabdan yoo waan kana maqaa dhufee sabni Oromoo jedhamu kuni waa balleesse ila kunoo badirra jirtanii ila kunoo wanni isin dalaydan kana jedhanii sangab kuni qulqulluudha malal kun nagaya filatee jira. Nama tokko jibbuu gandaan dhiibuu gosaan dhiibuu laafinna isaatiin miidhuu hin jiru kana keessa tokkummaadha. Nagaya barbaada. Kanaaf as baheetiin hin jedhee kanarraa namni mormii qabdan hin jiru Oromoon as jala jirtu tuni guutuu waan kana hin barbaaddi. Dhugaas hin jedha guutuun guututti maaliif argaa turre bar Oromoon gara qabsoo keessatti illee bar kan wal nyaataa jiru akkuma reefforsaan ibse nama meeqatuuyyuu kan waliin nyaatu gooddanyarraa qabee zuuraa isa warra jirutu wal nyaataa jira. Har'a wanni sun nu dhaalee dhufee biyya namaa keessatti osoo walitti boonnu osoo walitti iyyinu osoo rabbii jedhiinni waliin jedhu osoo Oromummaa laaliisoo inni jedhu gocha fokkaa gocha suukaneessaa takkaa ilmi namaa fuuldura hin agarre waan Oromoo walirratti dalagu wallahi haala marraa agarre. Nama dhiiraa muka jiraa itti ilma daa'ima salphisu nama qaama saalaa walirraa muru hin garre saba biraa keessatti natti fidaa yoo argitan. Kana kan nu salphifne kana jibbine nuti. Kana balleeffanne yoo sammuu qabaattan yoo aqlii qabaattan maaltu waan kana fide wanni kun maal irraa ka'e jibba Oromummaa irraa ka'e moo gocha Oromummaa keessatti deemu san jibbayeti jedha. Namni sammuu qabu bara namni tokko eessatti jigee osoo hin ta'in eessatti mucucaadheedha. Kanaaf gadi qabaa laala. Gochuma ilmaan Oromoo waggoota lamaan kana keessa deemame mee of duuba deebi'aa laala. Waan inni dalagame bara ilma jiraatu itti awwaalame bara. Afaan Oromoo osoo dubbatu osoo ilma abbaa haadhatti tokkoon waliin jennu bara. Nama jiraatu itti cafacafame bara. Jiraa lafatti cafacafani. Kanaafiyyuu kuni qalbii isinitti fakkaatiniyyuu wallaahi billaahi Oromummaa nu jibbisiise. Sabni biraa bara miliyoonatu biyya namaa keessa illee jira. Takkaa waliin miidhu sabummaadhaan abboo. Hattullee yoo ta'e wal hatee wal biraa tara malee wal zollomullee yoo taate wal zollomuu malee kagandaa fi kutaa fi gosaan wal qoodeetiniin zamana gartee beekumsi jiru kana zamana jaahilummatu jira. Dur wayita gosaan uummanni wal fiitu jedhan jaahilumma jira. Har'a qaamni marti baratee osoo Qur'aana beeku osoo barnoota idilee beeku akkanatti wal fiitu saba kana qofa argine kanaaf waan kana fooyyessuu baannee fooyyinee achi baana jenne malee Oromummaan haa baddu jenne alaabaan Oromoo haa baddu jenne namni uftayee tokko sirraa achi yoo bahe assalaamu alaikum itti fufi jechuu ni qabdan. Kanaafuu warri Mooreenoo jaalanne jettan gara isaatti dabalamaa saba nagayaa saba fayyaa saba gartee dabalataan yaada bareedaa baate. Oy Oromooti. Luttu buraagoon. Mootummaati ati mootummaa waan taateef yaada waliigalaa keessanii jira. Anaatti Ka waliigalaa keessanii waan doolaa taateef yaada hawaasa waan gara kanatti nu fide immoo waan amma boodas ta'amuu jiru nama hedduun na gaafataa ture yeroo takka isin ibsaa san booda ni haasoftan. Wanni isin beekuu qabdan alaabaa kanaan gad dhuftanii bakka guddaan gayan jettanii faa shakkuu dandeessan. Nuufi isin garaagarummaa qabna wanni isin beekuu qabdan. Uummanni Oromoo kan irraa buqqaanee mooraanoo taane kuni paartii mormitoota mootummaati. Nuti miti mootummaadha. Kan barbaannu nagaa malee aangoo qabachuu miti. Fakkeenya uummata siltee isinifachuu danda'a. Uummanni siltee baay'inaan hordoftoota caalaa nuuree qabu kanarra homaan jira miliyoona 2 gaan. Mootummaa irraa aangoo fudhanna jedhanii guyyaa takka dhukaasanii lolanii hin beekan. Garuu nageenyi naannoo isaanii jiru nagaa bareedaadha. Nuti fakkeenya kana ta'uu barbaanna malee lollee lolchiifnee amma booda girrigirrii goonee mootummaa irratti duullee maal jennee alaabaa kana mootummaan nu beeksisi jennee kophatti alaabaa kana qabannee federaala irra baafna jennee nuti mormitoota mootummaati miti. Nuti mootummaan fedhee dhufee Itoophiyaa keessatti yoo nu bulche nu bulcha. Garuu nuti warra alaabaa kana deeggaru akkasuma immoo qaama nageenyaati. Akka isinitti fudhattan kana booda Oromoon guutuun dhufee alaabaa adda bilisummaa Oromoo waggaa meeqa irratti morminee Finfinnee irratti mirmirsiisuu dhabne minaan minettan. Nu karoorri keenna alaabaa kana federaala godhuu miti. Alaabaan keenna kun alaabaa nagaati. Magariisni garaagaranaa kun duumessaa fi lafa magariisa irraa uumame kan jidduu kun biyyeedha jechuudha. Warra dalagatanii bulan jechuudha. Nu humna keennan dalagannee osoo bulaa jirru biyya Itoophiyaa jedhamtu san irratti uummanni Oromoo kun uf nu jibbisiisee nama dalagatee nyaatee bulu.
konkolaachisaa makiinaa isaatiin konkolaatee dalagatu ajjeesanii abbaa qabeenya irraa saamanii kan akkas godhe Oromoo mataa isaa. Nuti kana balaaleffannee dafqaan bulaa baadiyaa alaabaa tanaan gannu dhufe. Nuti nageenya jibbineetii miti yookiin immoo nageenya booressuufi miti. Ilaa mootummaa federaalaatti waan kana ooftanii yoo deemtan akka addunyaatti jira. Sabni tokko yoo humna keessa dhaabni saba san hin deeggarre irraa ba'ee mootummaadhaan waliigalee biiroo barnootaas waajjira bulchiinsaas kophatti fudhatee akkasuma immoo magaalaa naannoo takkaas kophatti mootummaan baasee fi kuni karaa nagayaatiin mootummaa federaalaa beeksifnee kophatti baanee jiraachuu ni dandeenya. Waggaa miliyoona tokko har'aatitti uummanni Oromoo ka har'a nu tuffattan kuni Roomaanootti dhiyaachuu dandeessa. Nuti kana gayaatiin mootummaadhaan uummata kanarraa afaan kana fayyadamnee kophaa baanee jiraachuu ni dandeenya jennaan ni dandeessanii nuun jedhu. Kuni waliigaltee mootummaatiin. Akkuma kaleessa alaabaa adda bilisummaa Oromoo ijoollee Harargee lafarra taa'ee sidaajarratti isinii barreesse san waan ijoolleen Harargee qabdee har'allee alaabaan mucaan Harargee dhalattuu Harargee baadiyyaa Saudi Arabiyaa keessa taa'ee barreessee maal wate kun saayibni maa inni akkana godhaa raboo ooti gadi bu'i itti fufeeti ilaan dhaggeeffadha. Alaabaa isinarra tuffattan kana akkuma kaleessa alaabaa gugurdaa Sheekh Mahammad Rashaad Abdullee fa'aa qubee afaan Oromoo irraa akkasuma namni hundi irratti hirmaatee namoota lamarraa alaabaa fi qubeelleen isinii barraa'e har'as dhalatama guyyaa kaleessa jara dhalchesantu alaabaa tana barreesse itti deebi'ee immoo jaruma keessa ammas qubee takkarraa kaasee hanga qubee 32tti qubee bareedan gannuu dhufaa jira. Wanti kun akka federaala irratti mirkanaa'u shakkii takka hin qabu. Akkasuma immoo nagaan akka jiraannu shakkii takka hin qabu. Kanu barbaannu mootummaa irraa kanu barbaannu nu uummata kana balaaleffachuurraa dhalli namaa akkamitti dhala namaa irraa qaama saalaa mura yookiin immoo dubartiin Oromoo takka dhala kana keessa dhalattee guyyaa hundamaa salphatti kan jedhu dhala kana balaaleffannee irraa dhala nagayaatti yookiin saba nagayaatti bahu mootummallee nu deeggara qaamni miti mootummaa kamuu ni deeggara nu keessa wallaalaa qofaa miti namni jiru ani wallaalaa jechuu ni dandeessan nama barate ijoollee yuunivarsiitii irraa baate akkasuma immoo abbaa sandaroota gugurdaatu akkasuma ijoollee Ameerikaa jiraatantu ay keessa jira nu ka barbaannu nama 200 yoo kan mootummaa kana jalatti Roomaanoo jalatti bulu arganne nagayaan jiraachuu barbaanna. Dafqaan bultoota. Kun yoo isinii ta'een fudhattan yoo isinii ta'uu baatte qaama saalaa walirraa murtanii ka dalagateetiin hin dayf ofiitiin bulu irraa ajjeeftanii duniyaa isaa addaan qoodamtanii akkasuma immoo kan jireenya gaarii argate mana isaa gaarii irraa diidanii irratti ijaarattanii akkasitti jiraattanii jechuu nuti Roomaanoodha jaalattanii jibbitanii nagaatti ijoolleen Oromoo warri duraan wajji jiraataa ture. Akkam jirtu nagaa fayyaadha jira keenya. Rabboon akkoo hime abeebe. Koffaa irratti amma warroonni Roomaanoo jettan kuni yeroo waan tokko osoo jettanii dhiifama dhiisanii moonoo fi paastoor Mokorooniin yaadi isaan agalaa waan hin jirre kana ani tokkoffaa irratti nu kabajaa isin kabajaa jirra maqaa kenna yeroo waamtan afaan malee gurra hin qabdu afaan malee gurra hin qabne dhageeffadhu akka nu Oromoo jennee waamnu kanatti Mooraanoo jedhi yaamika fakkiyu yaa maqaa sirree jagguu yaamtu kaa biyya hayyee Mooraanoo dhageeffadha Mooraanoo dhageeffadha hayyee rakkoon qabu. Koffaa namticha fardi buusee maal jedhe jedhan beektaa namtichi yaabbata fardi buusee namicha farda yaabbii akka malee beeku bada abboo eega qe'ee teenna fardi si gabbuuse namni farda yaabbii yaabbatuu danda'u hin jiru salphanne jennaan aay ammallee salphattanii bakka allaale fardi laalle bakka fardi laale ani laalle fardi akkasin na buusee jedheedhaan namichi jarana isinii yoo nageenya barbaanna jettan baay'ee garaan keenya isin gammata. Yoo alaabaan tun dafqaa bula jettanillee baay'ee nama gammachiisa. Korbee siree waa sadii fakkaatadha. Yoo hobobsu maraattuu fakkaataa jedhan. Yoo iyyu jechuudha. Yoo ofirra fincaa'ullee daa'ima fakkaataa jedhan. Yoo aree dalaalan ammoo jaarsa fakkaataa jedhan. Korbee siree waan sadiin kana fakkaatadha. Yoo nageenya barbaanna maddiin lama
eegumsa nageenyaa jedhe I am very happy sinirraa gammada nagaa argachuuf. Yoo dabqaan bulaa jidduu maaliif argisiifti jettanillee I am very happy hojjetanii buluun bareedduudha. Garuu Morono jettanii Oromorraa fottoquun keessan baalli tokko mukarraa gizee bu'e hagam muka akka hir'isu yaada. Isin garuu akka salphatti ilaaltanii haasa'uu dandeettan. Isin foon kenna. Nu amma kanu gube isin kopha Oromoo jettanii hundeeffamtanii mootummaa federaalaa godhattanii kaambiilee waraanaa godhattanii hospitaala godhattanii mooraa barnootaa godhattanii jiraachuu keessanii miti kanu gubee jiru. Isin argaan jirtan bakki nu rakkise kanaa miti. Nu wanni nu rakkise Oromoo kutaan jedhu kun adda fottoqee nuti kutaaleen Oromoo jedhamu kun hundatti jecha Itoophiyaawii jedhamu kana buqqifnaaf qabsaa'aa jirra. Amma akka qabsoofnu nu godhaa jirtan. Duraan Oromoon gara tokko qabsaa'aa jira. Saamma keessa jirrutti Oromoon gara tokko qabsaa'aa jira. Garam qabsaa'aa jira. Jecha Itoophiyaa jedhamu kana Oromiyaa jijjiiratuuf hawwiin kenna isa kana. Alaabaan teenna. Takalee calanqoo irratti tawaaqoo guutuu abbaan kenna bahee badee Elee Mooqiltuu Taaddasaa Birruu Haacaaluu Hundeessaa kalee kenneefsan alaabaa san Finfinnee irratti fannifatuuf Oromoon Abaa'oo jedhamee Shanee jedhamee maqaan isaa diqqaatee kutaan Oromoo kun bosona galee bosona keessa haasawa kee dadhabeetiin jedhamu faajjii isaa qabatee hidda bu'aa nyaataa fi bu'aa nyaataa Oromoon deemaa jira jechuudha. Isinii galaami. Isin hadda ammoo Oromoo keessa dhumtan Oromoon guutuun alaabaa jecha du'ellee Kamaalii jecha du'ellee baga dhumtan ganaa dhumtanii jiru. Nu galchaa duuba dhuftee nu biratti matta waan isin ajjeesan barbaadu dhiisi. maal nu gayreen Karraakiyya bitadha dhaabuu isinirraa barbaadu. Bu'aa namni yaada haa xumuratu. Yaada namni haa xumuratu nama dhiisaa ka. Isin ijoolleen ta'ina mootummaa ofiin jettanii dhaggeeffadhu mootummaan afaan ijoollee gochuu dhiifama waliin isin mootummaa mi? Mootummaa taatan afaan ijoollee gochudha. waan namaati mormuudha jirtaa kun heeraa fi seera addunyaadhaati. Walumaa galatti gama xumuraatitti wanni akkanaa isinirraa bareedu qabsoo gara sadi nu godhaa jirtani qabsoo nutti baay'isaa jirtani takkattiin itti qabsoo maalii taane anja keessan dhumtan nu galchaa duubanu waa'ee miidiyaa oggu takka dhiifama naa godha muutii seenaa mi oggu takka raggataatilee muutii seenaa yaada kee kannatte dhaggeeffadhu raggataa yaadni mucaan kun asiin dhufe kuni yaada bilisaati dhaggeeffadhu yaada bilisaa kan gartee cinkii tana keessa fiddanii miti muutii seeni shabaan qabdu sagaleen nama deddeebiti sabni Moroonoo jedhamu kuni saba qulqulluu gartee gandummaan keessa hin jirre arsii wanni jaamaan jirtu harargee wanni jaamaan jirtu as keessa dhaggeeffadhu dura tana balleessina harargee wallagga jimmaa shawaa waan jedhamu tana balleessina asirratti dhaggeeffadhu Moroonoo qofatti amantaa jechuudha siitaa akkanatti fudhatta wanni gandummaa jaamaa takka hin jirtu uummanni belbelee gubate dalagachuu dadhabe biyyarra inni tumama biyya namaatiin inni tumama dhaggeeffadhu sabboona fakkeenya silteetti jedhi siltee keessa harargee jimmaa nabdiisi miidiyaa kiyya muutii seeni tuma taa'e dhiiraa dhalaan teenya ta biyyaa baate rakkinaa biyyaa baase mootummaan gabroomsaan amata dhufaa fi dabraa ummata gabroomsa biyyaa yaane amma eega biyyaa yaane maqaa Oromoo kanaan gosaa fi gandaan kutaan wal diineeti wal cafaqaa jira. Ijoolleen tun tanaatu garaa gubee baate. Namni tokko gaafa jiraachuu barbaada, nagaa barbaada, dalagata barbaada, rahaa barbaada, bilisummaa sammuu barbaada. Isin gaafa bilisoomtanii bakka waan haasoytanii fi namummatti amantanii waa'ee Oromummaa haasoyin. Oromummaa waggaa 150 keessa jiraate uummanni. Waggaa 150 dhaloota dabraa dhufte. Hatta Abiyyi amma maqaa Oromootiin taklaay ministeera ta'eeti nu gabroomsa hayyoota keenya fixaa kaanidhaa caccabsee aangoo isaa bareeffachaa jira. Duuba obboleessoo biyyarraa eega biyyaa baanes nagayaanii fi wal jiraachisuu dadhabne gandaa fi kutaa wal qoonna. Kutaa bira kunneen gosa gallee wal ajjeesaa jirra. Ijoolleen tun obboleessoo
waan takka addunyaan tun hin fidin fidde bakka ummanni nagaa barbaadu hafuuratti fudhatu caayaa ummanni nagaa barbaadu hafuura jalatti fudhatu dhufte fiddee siin jee wanni kun waan amma mucaan kun eeggamuu qaba dhaggeeffadhaa wanni isin himu gareen maafiyaan tuni maafiyaan ammarra biyya girgireessitu taasirraa waltumtu tuni mucaa kanaaf eegumsi gaan godhamuu qabdi hoogganaa guddaa monorooti si galtee carraaqqataan jechuudha kanaaf mucaan kun eeggamuu qaba hooggana guddaa waan ta'eef nageenyi isaa eeggamuu qaba maaliif rabshaa amma jiru mootummaa amma lafaa ol ka'e kana mormi isaa warri karaggataa kun waan qabuuf yeroodhaaf karaarraa qabuu waan danda'aniif eeggamuu qabu dhaggeeffadhu mootummaa kanaa nama keessaa hojjifti jarri gabrummaa bartee dhaggeeffadhu obboleessoo bilisummaa sammuutii fi nagaan bobbaatee galuu tan hin beeytu wal arrabsuu haadha namaa arrabsuu telefoona if dura keessee halkanii guyyaa miidiyaa kanarraa lallabuu malee akkaataatti waliin jireenyaan beektan obboleessoo isin keessaa godaannee jira isin keessaa baanee jira hin feenu nuti biyyaas yoo biyya taate immoo carraaqqatuma baadiyyaatutu uummata lafaatti illee waan kana gabbuusee fudhachiisee biyyuma san irratti isin bulchuu ta'e maaliif Suuraa kanatti fayyadami ijoolleen Mooraanoo maqaa keessan fuula duratti Vitaamin D kana barreessa qubee V fi qubee D. Jijjiira miidiyaa kana dhaggeeffadhaa gandummaa keessa haa baanu faamiliitti hundi keessan waan kana fudhachuu qabdan jijjiira wanni kun Oromoo Alaanuuree fuula kana dura kaa'eef ilaal Vitaamin D akkana barreeffadhaa maqaa keessan duratti. Akka mala nagaa barbaadu obboleessoo nagaa barbaadna Harargee Arsii wanni jaamun jirtu abboota yeroo tokko laali sabboona waa'ee alaabaa teennaa tana yeroo tokko haa ibsinuu fi alaabaan teessan maal agarsiiftii namoota jedhantu jira. Alaabaan teenna taa agarsiiftu buleen gamaaf gamanaa nageenya argisiifti. Daalachi jedduu saharaa yookiin ammoo tuyyuu dalagachuu carraaq namni kun namni alaabaa tana uumellee nama dalagatee bulaa jedhamu waan taateef dalagachuu agarsiisa. Alaabaan keenya kanaan beekamti waan ta'eef ummanni kun ummata nagaa barbaadu ummata du'a jibbee ummata wal waraansa jibbee ummata walitti wacuu jibbee ummata wal jibbiinsa gosaa fi gaddummaa jibbee addatti bahee nagaa barbaannaa jedheedha. Malee saba biraa irra jibban qabu waliin jibbu waliin faacceessu waliin xiqqeessu dubartii ofiin xiqqeessu hayyuu ofiin xiqqeessu goota ofiin xiqqeessu ummata waan kana jibbee nageenya barbaannaa tokkummaa barbaannaa jedheetiniin as bahe waan taateef kanaafuu nurraa fudhadhaa isiniin jenna. Waan kana akka namni kamuu deeggaru abdii qabna dhiiraaf dhalaadhaan galatooma. Uummanni keenya gubate dhaggeeffadhu dhoonbir uummanni keenya gubate man dalagachuu dadhabe hafuura fudhachuu dadhabe bishaan wal baasuu dadhabe obboleessoo nuti saba kana hay. Uummata kana hojjetu reedii. Bar waan biraa garkisaa bar uummata kanaa keessa teessaa jaartii ta'e jechuudha uummata kanaa keessa teessaa jiruudha ton. wal afoo dhaabachuu dhabnee wal kabajnee wal dhageeffannee tokko taanee yoo deemne kabajaa namummaa walirraa arganna. Dhugaa dubbachuudhaaf turillee amma hojii manaa guddaa nuu kennitan. Yoo dhugaa dubbanne wal arrabsoo osoo hin taane hojii manaa guddaa nuu kennitan. Wal gargalchanii fotoo walirraa yaasanii uffata walirraa yaasanii viidiyoo san fiduu irra waan akkana kana fiddanii waliin taphannee yoo adda deemnellee waan gaariidha. Yoo danda'amee ijaaramellee ijaarama sabni Oromoo baay'eedha. Maastar bakka sanitti sin ayyamu. Nuti wallaahi waan dhugaatti jirra. Taphannee addaan deemte bakka jettutti hin ayyamu. Yoo taphachuu barbaaddan deemaa mul'abaa bitadha. Nu saba keenya taphachuu barbaadu. Afaan Oromoo afaan Oromoo sin Moraanii oo kii jira guutuu keessan komantiin guutuu moraanii oo kii jira. bakka hin taphanna jette sanitti hin ayyamnu. Nonon achimiti jechi saba biraallee yoo ijaarattan waan saba kanaa dubbataa jirra waan waliin taateef dhabnu waan saba Oromoo Magootan dhabdanii Oromoon gurgurama.
Hojii Mee tissee koo gaalaatti faana achi deemtee jiraattu kun Yoo akkasitti dhalaa jiraattu ni yoo fakkaata. keessaa hin abbaan hin jiraatin tamasaanuu jaalatti jiraatan illee isinitti Infixadhaan Zamana caqasaa yoo uummata keenya tissee gaalaa infixadhaa. jala deemee namni maastarii fi digirii qabu ajaja Mamadu tissee wanna gaalaatti. akkasiin jiru makaanuu jaalatti Infita- jira wanni takka mamma bayyaan wanni akkasiin jiru makaanuu Infixadhaan jibban caqasaa ka wal jaalatu lombir qofa. infixadhaa. Ati waa'ee Eentu Oromoo maadda? dubbataa maastar waa'ee saba No, no, keenyaa no, no. dubbataa jirtu. Abshir. Lakki abshir. Waan saba keessanii lee hin baranna ka waan hin beekneef barachuun gaariidha nu Kanaafuu isin barsiisa waan barsiifna waan ta'eef. ta'eef atamoo waan Oromoo waggaa dhibba dubbataa turan Maastar dhaggeeffataa turan. meera Lakki, uume lakki. sodaadhaa hin ifaajina. Tokkoffaa amantaan keessan maali? Amantaa keessanii fi haasaa keessanii waltajjii kana geggeessaa miira keessaa barbadhaa Amantaan ni qabnu gosa ni qabnu sabni keenya Tokko caalaa mana tasgabbeessi gamma. sabni keenya bakka wanni moraaniyaa Dubbadhee jechaa jiranii koomentii namaa eegi raggata. Yeroo tokko carraan akka nama dubbate seera baawar maal edda maamma baya? Haa baafattanii gaabboreessa biyya jarri dalagataa baadiyyaati iyyeensa hin danda'anii gabrummaan danda'anii wayi. Maal taata ati beektu ati. Kana kun olaanaa maama Bara dimooraal yoo jedhee kasafi deemu kuni. No raggata.